Manggubbeelli yaamamtan marrinu buraaduu kan osoo asin nu dhiyaatanii Haaji Muktaar luba keessa laman balaay Abang baga lu dufta. shaambal isheetu keessa laman balaa hin jiru namni telefoona isaa qabdan itti bilbilame keessa laman balaa Haaji Muhammad Aliyyi agasi mee maanguddoon kun haasaa godha Kali berkata abdii biyyaatiisi abdii boruutiisi abdii bilisummaatiisi biyyattii tana keessatti akkuma beeknu qabsoo yeroo dheeraa adeemsifamee jira. Qabsoo yeroo dheeraa gaggeeffamee turee jira. Keessattuu uummanni cunqurfamaa wal qabatee barbaachisummaa qaba. Uummanni Oromoo ammoo caalmatti yeroo dheeraadhaaf qabsoo dheeraa gaggeessee jira. Qabsoo irratti wareegamni hedduu kafalamee jira. Qabsoon kafalamee kan qaama hormaataa dhabuun, harma dhabuun, harka dhabuun. Kafa fakkaatan. Haga har'aatti lubbuun hedduu waraagamu akka latuu baalaa harca'us sarbaan laga utaalu sulula utaalu muramus haati jayna deesse dhabamtus dhaba godhanis hormaanni ittuma guutatiniin qabsoonis finiinatuma dhufu. Mirgi aadaadhaan cunqurfamaa turre keessattuu mirga afaanii karaa aadaa yoo kadeemnu gonfannee jirra. Takka jedha. Maqaa ofii barbaanneen maqaan kiyya kana kan jedhuun waamamnee jirra. Naannoon keenyas akka addunyaatti maqaan keenyas akka addunyaatti beekamee jira. Har'a dikshiinarii irra koree jira. Rabbis nu badhaase, uumaan nu badhaase. Atileetonni teenya, jagnoonni teenya, hayyoonni teenya, laggeen teenya. Uumadhaan mukti keenya addunyaa irratti beekamee jira galata Rabbii. Egaa qabsoon hin dhaabata jechuu miti. Wanni martinuu seeraan itti fufuu qaba. Naamusaan itti fufuu qaba. Har'a addunyaan nu beekee jira. Isin beekee jira. Kanaafuu galata Rabbii. Haa ta'uuti wanni gufachiisoo wanni tokko tokko uumamuu hin danda'a. Tun abdii nu kutachiistu. Tuni abdii kanuma kutachiistu miti ka abdii keenya jabeessitu. Dhumarratti wanni isin gaafatu tokko nuyi tokko sabaaf sablammiin as keessa jiranis tokko. Nu jidduu garaagarummaan uumaniitiin kan nutti fayyadamaatiin hin turan gocha gita bittootaati.
Kanaafuu tokko taanee qabsoo keenya ni finiinsinaa wanni nu cabsu wanni tokkollee hin jiraatu galatooma ni injifanna. Amma waraana geeffatu Jawaar Mookos golle haasayatti jirra haasayatti jirra laal waan goonu qeerroo tokkoo fi maanguddoo tokko xaalqaa wal keessa buusaa deemna haasaya joorni bayaami hin baafna amma qeerroo Nasru Gurraachatu haasaya isinii godhaa itti aanee ammoo shaambalishee ture daqiiqaa kudhan qeerroo jirtu Opinion malu seeti beeytanii waan amaanaa eeguu hin dandeenyeef nullee akka isaanii nu seeti. Opinion tu amaanaa nyaata malee beeku nama nama amaanaa nyaata. Naftanyoonni waa yaatan tokko jira. Gaafa illee fidaa ajjeesan waan afaan Oromoo lafa irraa balleessan se'an. Gaafa Taaddee Birruu ajjeesan waan qabsoo Oromoo bakka balleessan itti fakkaata. Homaarraan baratan waan ta'eerraa. Amma baara kumsaan waggaa 40 booda argane Jawaar Mohammad. Barraa guddinaa deeggartuu waan jirre gettanii. Jawaar Mohammad baaroo tumsaa Oromoo waggaa 40 booda argateedha jedhe. Opinion kaanyaan qabdu garan. Warra sodaa kabajuu akkuma jirutti ta'ee Jawaariin goosuu hin danda'amu jechuudha. Warra sodaa kabajuu akkuma jirutti ta'ee Jawaariin jageenna waan ta'eef Jawaariin goosuu tasuma hin danda'amu. Kana waan ta'eef haga qeerroon Oromoo takka lafa irra jirti. Haga qarreen Oromoo takka lafa irra jirti. Jawaariin hubuu yaaluun hin danda'amu jechuudha. Abbaan barbaada akka barbaadetti yaaduu danda'a. Hin beeknami. Abbaan barbaada akka barbaadetti yaaduu danda'a. Amma achi wanni Jawaarii achi duruu hafe tokko illee hin jiru. Gaafa Jawaar. Oromoo faristi jedhee waggaa jaanarraa warraaqsa jalqabu warra Jawaariin hiruudhaaf carraa gurgureessa jiran. Ergamtuu wayyaanee turanii jechuudha. Jawaar Mohammad badhaasatu malee biyya kanarratti biyyi kun biyya kabajaa qabu miti jechuudha. Warri kun warra kabajaa qabu miti. Osoo kabajaa qabaatanii Jawaar Mohammad Noobeelii kana dabarsee biyya Jawaar Mohammadii kennuu ture. Amma sanan Jawaar Mohammad badhaasni Noobeelii kenname sun Jawaar Mohammadii malaa jechuudha. Maaliif qarree fi qeerroo miiliyoona 50 hoogganaa osoo bishaan namaa hin jigsin osoo haqa namaa hin dabsin Oromoo qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammiidhaaf sagalee warra Qimaantii ta'ee sagalee warra Sidaamaa ta'ee sagalee warra Ogaadii ta'ee eenyu biyyuu namni qabsaa Jawaar Mohammad biyya kana keessatti badhaasatu isaan mala malee hidhaa fi ammas taanaan wala dhageeffannu aggaamiin Jawaaritti fudhatamu aggaamii Oromoota walii galaatti fudhatame malee aggaawii Jawaar qofaa miti kana beekutu nurra jiraata asii achitti jechuun Jawaarii achitti jiruun nu haftu tokko illee jiruun nu Jawaarii achitti jiraatu tokko illee ni jiru kan ofiidiyoon jala sadartee beeku qabdi bakka namni kabaja qabu nama sadarkaa irra seqee masaraa mootummaa kan isaan dura bahuu hin dandeenye san teessoo masaraa mootummaa fuudhanii warratti kenne san har'a isatti aggaamachuu jechuun salphina caaluu jechuudha. Kanaaf karaa deemanillee nu agarsiisanii jiran amma booda safaataa fi ibsa jennoo qofaan addaan bahuun dhaabolee siyaasaa qeerroon Oromoo dargaggeessi Oromoo bakka jirtu qophii haga duraan qabdu san daras cimsuutu sirra jira. Opiniyoon tun yoo namni rafu waan namni du'e seeti. Yoo namni obse immoo waan namni sodaate seeti jechuudha. Yoo biyyuu sodaan qabdu.
Qeerroon Oromoo in obse malee in sodaanne. In caqase malee in duune. Ijjannoo keenya bakka galee isinirraa itti deebisnee akka nu barbaannutti akka naftanyoonni haasan osoo hin ta'in akka gortuu warri galee fi gurgurii haasan osoo hin ta'in qabsoo amma haasamu kan hayyoota kumaa kitilaan itti qisaasnee lafee itti cabsinee dhiiga itti jigsinee qeerroo teenya nama kuma shanitti gumaachinee akkasitti bakka kana ga'e salphaatti miti karaarraa yaamee namni bakka kanaan nun geenne akka amma ta'anii haasan karaa miti teessoo ta'anii haasan hunda wandiif hin beektan jechuun nama simbiraa kufu. Kanaafuu ijjannoo amma qabu kana daran cimsinee haga maajitti waan qabsoon nurraa gootu waan qabsoon nu gaafattu maraa gochuudhaaf qophiidha jiraadha injifannoo uummata Oromooti. Qeerroo jirtu.